بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. hordoftoota Oromoo 360 bakka jirtan hundatti salaamni keenya kabajaa isin haa gahu jecha guyyaa har'aallee obboleessa keenya injiinar Guddataa wajjin deebinee dhufnee jirra. Injiinar Guddataa wajjin lixa Oromiyaa irratti lola waggaa oota shanan dabraniif geggeeffamaa ture hedduu itti dhiyeennaa nama hordofuu fi maaltu naannoo san irratti ta'aa akka jiru nama beekuudha. Kanumaaf deebinee ammas waliin dhiyaanne agaduma sagantaa keenyaatti akkan hojii turtan kabajaaf jaalalaan isin affeerra. Injiinar Guddataa irra deebiidhaan gara Oromoo 360tti dhufu keetiif hedduu galatoomii dhiyaadhu anaa dhufuun siin jedha. Galatoomaa isinillee carraa kana naa laachuu keessaniif ulfaadhaa. Quuqama keessaniif galatoomaa jabaadhaa. Baay'ee hedduu galatoomii dhugama dubbachuudhaaf Oromiyaa lixa Oromiyaatti gara daangaalee naannoo Amaaraa daangessanii hawaasa keenya irratti lolli waggoota shanan dabran kanaaf geggeeffamaa ture waan daangaa qabu miti. Maaltu mee godina kana keessatti ta'aa jira mee Injiinar Guddataa akka nama dhiyeennaan beeku? Egaa wanni ta'aa jiru waan addaa tokko miti. Loloonni kun loloota barootaa fi yookaan jaarrota keessa utuu kan turanidha. Garuu hedduma dhufaatii ijaarama mootummaa bara 1991 as daangaa kana qaxxaamuruun yeroo garaa garaatti yookaan yaalii yookaan daangicha cabsuu yookaan immoo biyyicha cabsuun yeroo garaa garaatti itti fayyadama siyaasaadhaaf kan ooluu fi yookaan warri Habashaa yookaan immoo naftanyoonni immoo waan barbaadan sana itti galma isaanii yookaan immoo durumaan deemsa durii keessatti istiraateejii dur kaawwatan yookaan immoo biyyicha qabachuudhaaf istiraateejii deemaa dhufee edda mootummaa dargii keessa bifa dippiloomaasii yookaan immoo bifa nagaa fakkaatuun bara 77 bifa nagaa fakkaatuun yookaan immoo bifa buqqaatota yookaan rakkatanii beelaanii jedhamuu fi zamachaa yookaan immoo qonnaa mootummaan dargii ila buqqaatota qofaa miti waan si ajaa'ibu biyya sana keessatti kan galee inni 77 buqqaatota ta'ee 77 buqqaatonni akkuma galaniin ammallee dabalataan lafuma amma makkiyaan fa'aa abbaan qabeenyotaa garaagaraa irratti oomishanii sana lafa irshaa limaatii jedhamee yookaan immoo agiroo indistirii jedhameetti beekama naannoo sanatti. Sababa sanaan namni kutaa 12 fixee jedhe abbaan koo gaafa barreeffama isaa keessatti barreeffama abbaa koo kan hin arge zamachaa kanaan dhufu turan. Daagimmoo kunnanfaa kuni abbaan koo naannoo sanatti dirqama bayyaa akkuma isaanii hojii gahee isaatiin hojjeta ture. Warri kaan hojii garaagaraatiin kutaa 12 kaasanii dhufu jechuudha. Warri kun gaafa lafa kan argan achumatti hafanii baay'inaan tooftaa kanaanii harka isaanii keessa galfatanii warri naftanyaa kunii jechuudha. Inni sun utuu jiru sanarraan utuu jiru inni sun akkuma jirutti ta'ee boodan argaruu bara 1992 buqqaatotuma kana keessa dhufanii qote bultoota ta'aa dabalamaa dhufanii bosona Oromiyaa keessa galuu dhufanii jechuudha. Istiraateejiin kun eenyurraa laatamee dur mana barnootaa iyyuu hin qaban lafatti barsiifatanii achi keessatti barsiifatan mana barumsaa sirrii iyyuu hin qabanii afaan keenyaan kan barachuu barbaadeen barata kan barachuu hin barbaanne immoo biyya isaa geeffatee barsiifatu. Tuffii isaanii biyya isaaniitti barsiifatu turan baay'inni isaanii yeroo suma sana iyyuu buqqaatota yoo ta'anii jechuudha. Dhumarra garuu waan yaadadhu tokko nama Zalaalem Gannatee jedhamu bulchaa ganda hambaa 10 yookaan immoo Mandara kan jedhamu hangar guutee yookaan immoo bishaan hangar kanarra nama naannoo sanarra walii jala kan bulchu isarratti shira xaxanii dhukaasa guyyaa akkasitti irratti gaggeessina jedhanii sagantaa sana fashaleesse. Namni keessaa isaanuma keessaatii itti hime nama Zalaalem Gannatee jedhamu kuni
nama akkaan jabaadha. Oromummaattis baay'ee jabaadha. Isteeppii maal dhufe? Dhufaatiin kun maal jechuuf siin jedhee bifuma biyyicha dhuunfachuu tuffii yookaan immoo bifoota garaagaraatiin argitee namni keenya tolee jedhaa fi isaaniin dhagaa jarri garuu bifoota garaagaraatiin deemu. Yookaan bifa nagaa yookaan immoo bifa humnaa. Bifi humnaa amma dhufe gaama. Haala mijata argatanii kanuma si ajaa'ibu keessa sagantaa sanaa jedha akka barreeffama abbaa koo arge tokkotti nama kana barreessa Shaalaqaa Daawit nama jedhamutu Central Committee dargii keessa warra turan keessaati. Shaalaqaa Daawit nama jedhamu amma yeroo ammaa kanatti nama Ameerikaa keessatti fi biyyoota Kanaadaa keessatti akka sakuriitii mootummaa yookaan immoo qorataa wantoota garaagaraatiin hojii garaagaraatiin beekama mootummaa alaa biratti warroota kanatti qindeessee jechuudha. So namni keenya immoo isa kana hin ilaalu. Edda waan hundumtuu ta'ee edda waan hundumtuu raawwate booda argama. Kanumti si ajaa'ibu namni Gezaany jedhamu tokko hambaa 10 sanaa fi edda achi bahee gara Finfinneetti galee jenereetira galche. Warroota akkasiiti bulchiinsa akka Oromoon akka hin bulchinee fi Zalaalem sana irratti yeroo sana qindeessanii jechuudha. Baroota sirriitti yaadadhu garuu kan yaadadhu tokko mana barumsaa keessaa mana barumsaatii baheen obboleessa koo tokkotti konkolaachisaa konkolaataa isaa keessattuu taa'aa jirru. As nu geessi bakka kana nu geessi nama Zalaalem jedhamu barbaannaa jedhanii hidhattoonni mootummaa kun dhufan. Ilaala. Namni kun lubbuu isaa baafachuudhaaf tarkaanfii isarratti fudhatamuu ture damdamachuudhaaf ofirratti dafee ka'e. Oromoo ilaale aga Oromoo rafu ilaale. Aga Oromoo rafu yeroo sanatti saatii sanatti jechuudha. Namna kana ofirratti dammaqe isa tiksuurra isa barbaacha dhufanii warra OPDO yeroo sanatti. Isa barbaacha isa hidhu akka shororkeessaa inni ta'etti jechuudha. Eenyuti biyyicha gurgursiisaa jira akkasumarraan suutaan sii galaa jechuudha. Egguma mootummaan kun mootummaamti maqaa keenya dhaatee biyya sanatti ijaarame inuma salphanne. Inuma salphannee miti inuma salphanne. Keessumaa immoo inni ammaa immoo hadda. Inni ammaa maalti ta'aa jira seete? Meeshaa ammaa kanallee itti dhufna guddata. Fakkeenyaa fi yeroon ajandaan isaanii sirriitti proposal ta'ee qopheeffamee godinoota lixa Oromiyaa kana dhuunfachuudhaaf warri naftanyaa kun duula irratti geggeessuu jalqaban dura akka qubsumaan rakkataa fakkaataniiti beela'anii biyya isaanii irraa bahanii dhufanii lafa gabbataa kanarra qubatanitti kan nu kaafte. Egaa achirra qubatanii hoo hidhannoo kana eenyutu itti hidhee bifa amma faannoo biyya isaanii keessatti qabsoo geggeessuun bifa walitti hidhannoo qabuun hidhannoo hagana ga'u hidhatanii uummata irratti lola ka geggeessu hidhannoo kana hoo eenyutu isaanitti hidhe. Ofii silaaftuu isaan siviilii uummata ta'aniitu uummata hojii ka jiraatan yeroo kaan ammootu uummata irratti lola banan hatta aga waraana mootummaa irratti illee akkasuma qabeenya garaagaraa dhuunfatanii daldala gurgurtaa keessa seenanii haga sadarkaa kana deemuutitti humna kana akka horataniif deeggarsa kan isaanii kennaa ture. Kan isaan ta'uu godhatanii humna kana horatan maal isaan? Caasaan saba kanaa yookaan immoo warroonni liitii isaanii ta'an yookaan immoo warri siyaasaan baay'ee bilchaatanii hojiin isaanii yeroo hundaa argitee ta'uu ta'e soorama gara poolitikaa keessa soorama ba'uuf illee yoo jedhanii ijoollee keenyatti Oromoo dhiisnee soorama hin baanu jedhanii sooramatti deemu. Imagine anu umurii nama kana injira see yaanne lubbuudhaan akka inni jirutti yaanne gaafa abbaan koo barreeffamaa argu oo argitee ta'e Shaalaqaa Daawit Walda Goorgis kana jechuudha. Barreeffama abbaa kootii keessatti hin argi. Barreeffamoota yeroo garaagaraatti barreessa abbaan koo aarii yookaan immoo
akka hojjetaa mana fayyaa ture naannoo sanatti nama baay'ee beekamaadha. Nama beekamoodha. Nama sadii isaanii nama Hirkisaa jedhamu, nama Dooktar Addisuu jedhamu waluma faana turanii jechuun hojiima tokko hojjechaa turanii naannoo sanatti naannoo giddaa Kiiramutti. Abbaan koo Goobuu fi Haroo bakka jedhamu amma uummanni beeka. Hospitaalli sun yeroo sana Haroo Limmuu, Goobuu, achi immoo darbee Ayiraa bakka jedhamu buufatamee jira. So abbaan koo kana keessa naanna'ee deemee hojjeta. Saamicha geggeessan maal siin jechuu fedhe saamicha abbaa koo irrattuu sangoota isaa ati hin hojjettu ati maal hin gootu Imiraa Shiblaa dhodhanii fudhatanii waa'ee sangoota isaa wajjin barreessa waa'ee jara kana. Waa'ee qubattoota amma dhufuuf jirtu waan ammaa ta'u kana hin barreessa ture. Barreessee lafa kaa'atu. Maal siin jechuu fedhe warri kun jalqabummaa kaasanii hilmaan isaanii kaa'anii barsiifatu. Warra keenyatti jira, faamilii keenya jira, biyya isaanii kana yookaan immoo gara Goojjam kana haadhaanis abbaadhaanis bishaan Abbayii irratti nama yeroo duraanii shiftaa turaniitu shiftaa jedhama jechuun qaamni ijaaramee yookaan akka adda bilisummaa Oromoo ammaa kanatti jiru hin jiru waan ta'eef baaluma baatuma kanaa fi obboleessi baay'ee isaan rakkisee Hayilee Sillaasee fi Minilik kana baay'ee rakkisa ture akaakayyuun keenya. Booda naannoo jiraachuu dadhabeetu obboleessa isaa baalabbaata godhaneennaan obboleessuma isaa isumaan ajjeesisuuf waan isaan jedhaniif baqatanii gara akaakayyuun koo kuni baqataniiti daangaarra dhaqanii daangaa amma Agamsa jedhamu naannoo kanarra jiraatu. Boodatuma jedhanii gamatti ce'anii jechuudha. Goojjam gama yookaan immoo bishaan mormor gamatti ce'anii jiraachuu jalqaban. Lafa Maankusaa jedhamtu tokko jiraatu turanii. Achi ijoollee qaba amma aangaa'ota mootummaa Amaaraa kana keessa jiru jechuudha. Yeroo bilbilaa waliin haasofnus yeroon isaan bira dhaqus Goojjamii yeroo dhaqu Oromoon kun maalidhaa jedhu. Ansi ajaa'iba. Waa'ee lammaafaa ani hin beeku. Ispeeshaalii waa'ee lammaafaa waa'ee Shimallis immoo namni beeku hin jiru. Aangaa'ota gurguddoo kana waa'ee isaanii gaafatu. Oromoon kun maalidhaa? 6 kiilootti na yaamee guyyaa tokko Oromoon kun maalidhaa? Walii isaaniifuu hin ijaaramanii nu biraa garuu akkas jedhanii ijaaruu kana ijaaraa jedhu jedhee waan inni akkaataa ijaarama isaaniitti kaa'anii biyya laati kan itti laatamu illiitonni isaanii kaayyoo waggaa 50 ijaaranii lafaa qabu walumaa gala. Definitely sitti dheeressu wantoota baay'ee xuqurraa kaayyoo waggaa 50 waggaa 100 akka lafa Oromoon kun kaanetti kan ijaarratan qabu. Elam Oromoon gaafa cabee cabisa isaa kitaabota dubbisne yookaan immoo argine keessaa namoonni Minilikiin leellisu. No, ani hin jedhu Minilik miti. Yikunoo Amlaaki. Yikunoo Amlaaki abbaan isaa gaafa leenjisanii warri isaanii leenjisatanii gara Oromootti erganii Oromoon kun isaan rakkisnaan nu barsiisaadhanii waraana 40,000 duukaa ergan. Achi as deebi'ee amma biyya koon bulcha jedhee waraana nurraa fudhatee waraanatti nutti deebi'ee kan dachee Oromiyaa jaarraa 16 booda kan deebi'ee Oromoo cabse namni cabse nama Yikunoo Amlaak jedhama. Har'a immoo kan nuun ittiin cabaa jiru nama akkasiiti. Waraana keenya laannee fi battaawoqiyaa keenya laannee waraqaa maqaa keenya dhaatee sanyii keenya dhaatee sanyii keenya yaammatee gosa keenya himatee garaagara nu qoqqoodaa nu keessa taa'ee Yikunoo Amlaak isa guddaan hamaan mootummaa hamma jiru kan. Cabisi guddaan achi isa sana dhaquu hin dandeenyu. Because namni sun murteeffatee dhufe. Awurooppaanota gargaarsota garaagaraa argatee dhufe. Garuu isa tuun taane inni guddaan inni hamaan kan nu cabse Yikunoo Amlaak. So har'as nama afaan keenya dubbatu biyya sanatti lafii dhuunfatamee jiru godinoonni dhuunfatamanii jiran yeroo ammaa kanatti lafa Horroo Guduruu, Kiiramuu,
Giddaa Ayyaanaa, Haroo Limmuu, Guutoo Giddaa Naqamtee jedhamu tootaalii dhuunfatanii jiran. Loojistikii isaanii mana cheerchii kaawwatu. Zalaalem suni, Zalaalem Gannatii namni siin jedhu kuni bara sana Tullu Gaanaa lafa jedhamtuuti Beete Maqdeesii lafa jedhamu. Beete Kiristaanii keessa ta'e Beete Maqdeesii jedhanii warra qeessota isaanii keessa gurguddaatti se'e. Meeshaa waraanaa achi keessatti kuufatu. So meeshaa waraanaa eessaa ba'a? Nuti cheerchitti hidhannee gargaarsota garaagaraatiin maqaa garaagaraatiin cheerchii keessatti laatama. Mana cheerchii sanatti garuu meeshaa waraanaatti ta'a. Kan qeesii ta'ee biyya isaaniitti dhufu warra orgaanaayiz godha. Meeshaa waraanaa bichisiisa. Meeshaa waraanaa kuusaa qaban. Kuusaa Beete Kiristaanii keessa kaawwatan. Yoo har'a dhufanii biyya sana ejjetan guyyaa tokko nyaata nyaannaan gaafa lamarraa meeshaa bitatan. Diina qophiidha. Isaanii akka diinaatti malee akka rakkatanii qoonqoo isaanii sanaaf hin dhufu. So ijaarmi isaanii achi keessa. Inni guddaan Finfinnee keessatti ijaarama. Ameerikaa keessatti ijaarama. Biyyoota garaagaraatti dippiloomaasii garaagaraatti ijaarama. Achitti ijaaramee dhufee uummata nagaa, uummata qotatee jiraatu, biyya isaa keessa jiraatu meeshaa ofirraa kana jedhamee leenjiin hin laatamniif meeshaa ofirraan bitan yoo uummati keenya gabaabaa waan si ajaa'ibu uummata keenya gaafa inni gabaaba'u mootummaan keenya kan nuun jennee wayaamannu kun ulee harkaa fuudha. Ulee harkaa fuudhee guura. Ulee dhabee. Ulee isaan harkaa ulee nuti qabannee deemnu ulee nu harkaa guura. Lafa aga fedhinaa qabaatan yeroo tokko haadha koo haadha mana dhalteetu abbaan koo eeggaa mootummaa kanaan wareegame booda daangaa waliin qabna jara tokko jara Amaaraa tokkoti daangaa nu waliin qabu. Gaafa tarii yookaan immoo bakka garaagara deebinu himatanii wal himatanii gaafa himatanii bulchaan naannoo sanaa Oromoodha. Dhufee gaafa himatu namichi kan keenya walakkaa dhufee hima. Haati koo immoo bakkuma sirrii sana himatte. Look agan irraa baradhe waan isaan godhan keessa laala. Haati koo bakka isa dhugaasa ta'e himatte. Inni immoo eessa darbee himata garas himata. Bulchiinsi gandaa sun eessatti dhufee kutaaf gidduutti dhufee siniin araasaasitti hin taa'e. Yoo kana yeebooma fuudhee itti darbadhe. Amma iyyabbuudha. Kanaa booda naannoo kana yoo akka inni dhaabanne itti akaanu enneen isaan uummati kun nama meeqaan amma namni sun nama rakkisaa jira waan si ajaa'ibu. Bulchiinsi gandaa sun micaan keessan kun qabamee hidhamuu qabaa rakkisaadhaa. Toleedhaan micaan umuriin isaan keenya hidhuullee hin danda'anii jedhanii nageessanii obboleessi koo akkuma kunoo lammaafaa Koloneel Gammachuu fa'aa wajjin warra isaanii kana duukaa barateera. Nuti immoo hin jaallannuyyuu akkuma manaattuu hin jaallannuyyuu waan inni isaa wajjin kaabinee warraa ta'eef jechuudha. Sadarkaa guddaa qabaa. Sababa isaatiin akkas gadhiisaadha. Akkasii waan sirree hin dhageenyu sillee hin barbaannu deebi'e. So jarri kun aariidhaan booda namichi naannoo sana dhufee akka inni hin qonne yookaan immoo naannoo sana yoo akka inni hin geenye naannoo kana yoo barbaadde sirraan bita innas dadhabee isas dadhabee namichi akkasitti ofirraa geggeessa malee warri kuni daangaa yeroo himatan iyyuu siin jedhe daangaa bakka sirrii sitti himatan. Daangaa oorruu dhuunfaa jechuun daangaa oorruu nama biraa waliin jiraatan ittee dhagee oorruu gama keessanii falmaa jechuun kiyya as jedhee. Dabarsee himata. Hayyee ammas guddata mee hayyee humni weerartoota kun silaa gaaf dura dhufan rakkataa ta'anii nama hojjetu nama loon namaa tisu nama lafa namaa qotu ta'anii nama buna namaa Oromoo haramu ta'anii dhufanii amma ammootu yoo dhageenyu gara godinoota jaha akka dhuunfatutti jiran. Aanota immoo godinoota jaha akka aanaa jaha ol akka dhuunfatutti jiran kaatillee maqaa dhahaa jirtu yeroo garaagaraatti hin dubbatama. Mootummaan hoo maal eega yoo isaan qabeenya Oromoo kana
saamanii kaan irraa buqqisanii kaan ajjeesanii duula hagana hin jedhamne Oromoo irratti geessu sirni Oromoo bakka buune jedhu ka mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee of waamu kun mee waa'ee federaalaa haa dhiifnuyyuu maal hojjeta dalagaan isaa maali? Mootummaan yoo waa tokkoon fakkeenyaa kaasee siyye rakkoomtu Oromoo guddaan itti fuf. Rakkoo Oromoon inni guddaan Iraaq keessatti fakkeenya tokkoon si kaasa. Iraaq keessatti namicha masgiida salaachisu tokko ture. In salaachisa yeroo baay'ee sheeka ittiin beekama masgiida keessa oolee bulaa achuma jiraata. Garuu namni ollaa sanaa du'ee ammaati. Min du'a galgalan du'a namni gurguddaan du'a maaliif du'a namni kun jedhanii so in shakku jechuudha. Maaliif du'e namni kun maal ta'e eenyutu ajjeesaa namni ajjeesu kun eessaa dhufaa jedhan. Booda guyyaa tokko akka carraa ta'e nama tokko qabata sheeki kun tumeeti dukkana waan ta'eef hudha ishee mormee darbateeti lolaa gara bishaanii keessatti darbatee biraa deema. Gaafa inni darbatee biraa deemu akkasin si godha jedhee sagalee isaa takkaa qofa sagaleen dubbatu sagaleen akkas jedhu qofa dhaga'e gurbaan. Inni du'eera gatee biraa deeme akkuma warra kaanii inni kun du'aa isaa fuudhanii hospitaala geessanii yaalchisanii gaafa laalanii eenyutu akkas godhee jennaan mee waan kana suutuma ni madhaanaan fayyaadhee fayya hospitaalaa gaafa ba'u sheeka imaama masgiidaa kana himatanii jechuudha. Namni kun kan inni jiraatu Iraaq dhalataa biyya sanaa kan inni hojjetu kaayyoo Israa'el. Nuti kan nuti ammannee Oromoodha jennu isa dooktara keenya ajjeesudha. Isa Hacaaluu ajjeesu mootummaadha jenna. Isa kun warra Koloneel Gammachuu ayyaanaa ajjeesuudhaaf sirbaa jirudha Koloneel Abiy. Bifa garaagaraatiin miidiyaa garaagaraatiin amma tika jala kaawwatee jira. Tokko Abiyyi mootummaadha jettee Abiyyi ilaaltu kun yeroo jalqabaadhaaf Oromoo keessatti waan uumameen beekne tokko lolli musliimaaf kiristaana Jimma keessatti namni uume yeroo jalqabaa Abiyyi. Filannoo 2010 geggeessuuf argachuudhaaf geggeessama argachuudhaaf filatamuudhaaf beekamtii argachuudhaaf warra kaan gammachiisuudhaaf Jimma keessatti masgiida gubsisiisee uummata masgiidaa fi kiristaanaa fi musliima jedhee kan wal horsiise yeroo jalqabaa nama akkasiiti. Nama akkasii mootummaarra jira. Okay. Lama haadhaaf abbootii akkaataa itti abbaa duulaa isin Oromoodha jettanii yookaan immoo Oromoodha gadda yeroo inni qoosuun dhagaye. Oromoo namaan hin jedhani gaafa namni guddate bakka tokko ga'e Oromoodha hin jedhani. So maal hojjetaa jira? Namni innoo Oromoodha kan dachee Oromoo lafarraa balleessee lafa gurguree fixe aga mana Oromoo mana abbaa duulaa gammadaa seenee dhimma isaa itti himatee bahee hin beeku. Garuu Gondoriif Goojjamii dhaqanii hin himatu. Ani nan beeka. Nama tokko yeroo tokko Kanaadaatii dhufee tokko Ameerikaatii dhufee warra sana akka informationii nuti isaan irraa arganna warra maraati bira dhaqaniitu rakkoo qabanii fi waan isaan mudate qabeenya isaanii itti himatanii furmaata argatanii ba'an. Alamaayyoo Atoomsaa Baalee keessa halkan ka'ee dukkana ka'ee deemee Oromiyaan maal jedhama bulchaa Oromiyaa ta'ee sadarkaa federaalaatti seera faayinaansii biyyittii raase. Oromiyaa keenya, uummata keenya, saba keenya kaabineen gaafachi baatu Alamaayyoo akka carraa ta'een argadheera Alamaayyoodha. Waliin taa'ee manatti waliin haasa'e. Waan inni godhu halkan ka'ee kaabinoota gandarra jirtuu fi godinarra jirtu irra deemee hirriba isaan dhorkee jennaan hundumtuu oofisuma kana keessa maabbaan maaliif uummata gargaarra jedhanii
maaliif hojii hojjennee nyaanna jedhan maal gargaarullee miti hojii isaaniitti dirqama isaaniiti. Baadiyyaa uummata keessa hojjechuudhaaf hunda irratti ijaare Abbaan Duulaa Gammadaa tokkodha. Lama qabeenyi boor nuclear bombii wantoota baay'eedhaan biyya sanatti faabrikaaf waan industirii garaagaraa hojjetamee biyyi irratti develop taati jenna. Barnoota sana teknooloojii sana yookaan qabeenyi soorsiin Oromiyaa keessa jiruuf Alamaayyoon maaliif adda bilisummaa Oromoo miti beeki. Adda bilisummaa Oromoo dhaniiti jechuu amma garaagara kan isii baasuu barbaadeefi waa'ee mootummaa kanaaf adda isii baasuu barbaade. Namni adda bilisummaa Oromoo jedhaa maal sababa paartiif illee miti dhimmichi. Dhimmichi hojjetamuuf quuqaman qaban. Maaliif ilmaan keenya hin baranne eenyuuf kana baasnaa eenyu keessatti guddataa yoo soorsiin sun dhume immoo uummati kun maal ta'a jedhee gaafate beeki namni kun Alamaayyoo. Kanaaf ajjeefame beeki. Kanaaf ajjeefame beeki. Eeggadda dooktariin Lataa kan Dambidoolootii dooktareetii isaa sadaffaa Ameerikaa deemee fudhate Abiyyi namoota inni jala buusee tooftaan ittiin ajjeesise hunda lafa jira. Kaleessa ijoollee geessee ijoolleen Amaaraa achitti karaatti butamaniiru jedhee dubbachaa ture. Namni kun immoo yuunivarsiitii koo keessa galmee kana keessa jiranii jedhe. Lammaffaa immoo bifa teknishaaniitiin namoota baay'ee ijoollee dandeettii fiiziksiitiin baasaa jira. That is the leader. Leader jechuun kan dhaloota barsiisu genereeshinii kan harkaa qabu jechuudha. Politicianiin immoo waa'ee boorii akkamittiin akka moo'ee biyya bulchuudha. Inni kun immoo dhaloota guddisaa jira. Nama dhaloota guddisaa jiru si jalaa nama ajjeesaa jiru. Maal hojjetaa jira? Isaatti fidaa jira. Isaatti fe'aa jira. Isa miti kaabineen akkatti dubbatan dhaban. Kaabinoon bulchaa naanaa hidhatanii jiru. Akkatti dubbatan dhabani hin bitamani. Ati horiitiin namni si bita taanaan addunyaa kanarratti horiitiin si bita taanaan ati namayyuu miti beeka. Maaf lafa kanarratti uumamte? Namni horiidhaan si bita taanaan. Hin bitamta ati qabeenya kee qe'ee kee irratti biyya kee irratti si bitama. Ani kitaabota namootan jaalladhuuf namootan jajuu fi kan hin arge keessaati Ajii Adam Saaddoo gaafa Haile Sillaaseen yaamee uffata nugusaa isaa amma Abiyyi fa'aa deemanii uffatan kana gaafa isaan itti uffisuu fedhanii uffatanii qabu uffata kabajaa inni narra jiruyyuu gaadhaa nan qabaa uffataa. Qe'ee koodhaa biyya koodhaa aangoos ilaannaa ennaan aangoonis sabnis biyyis kan kootiyee. Har'a lafa keenyaan biyya keenyaan qe'ee keenyaan uummata keenyaa deebisee nutti gurguratee deebisee nurraa bitee deebisee nu bitaa jira. So qabeenya koo keessa nama akkasii mootummaa dhadhee si yaadu wanti ta'aa jirus kanu hojiin hojjetamaa jiru kaayyichi kan saatii jechuu godha. Isatti geggeessaa jira. Fundamentaalii isatti baasaa jira. Isatti haala mijeessaadha. Mootummaan kun mootummaan ijaarsaasaa seetelerii birookerii warra faddaaltotaaf daddaaltotaaf warra ijaaramedha. Inni miraakiliidha isaaf dhugaadha. Miraakiliidha yeroo tokko ingiliffasaa miraakiliidha. Miraakiliin suni isaaf miraakiliidha dhuguma. Maaliif carraa kana ilmi hiyyeessaa kaleessa wal beenna. Abiyyootee nama jedhamtu akkuma isaa Abiyyi jedhee ammanni maqaa isaa jirrate kuni intala isa wajjin yeroo tokko dhalatanii Abiyyootee jedhamtutti jira. Amma already nama guddaa taateetti maqaa kabajaatiin yaamuu malu haadhotiidha. Ilmaan ishee sadarkaa gurguddaa keessa jiru waan ta'eef maal akka turanii waan biyya sana keessa jiru muujalee naannoo sana jiru beekamaadha. Ani in fact wantoota garaagaraati wantoota gurguddaa keessatti yookaan immoo haalota garaagaraati waan baay'eeti waan wal beennu obboleessa baakuutti naannoo sana wasiila keenya tokkotti jira. Qabeenya guddaa qaba. Sirriitti beenna. Abiyyi eenyu akka ta'e eessa akka inni dhufee eessa akka inni dhalatee maal akka inni ta'e sirriitti beenna. So wanti addaa tokko hin jiru har'a nurratti waan hundaa caafataa jiranii uummata keenyatti kan taphachaa jiru isaan kanadha mootummaadha jira hin jiru isaanidha seeteleriidha.
Isa wajjin wal arguu hin dandeessu baay'isa. Isa wajjin wal arguu hin dandeessu. Because inni seetileroota qaba, birookerii qaba, haalota mijeessota warra nagaan akka hin uumamnedha fedhanti jira. Innis nagaa kanaan yeroo hundaa ajandaa uumuudha hojiinsaa. So mootummaan jira maaliif achi hin jiru dhiisati goosisaa jira. Mootummichati goosisaa jira. Biraanuun mootummaa amma Biraanuu Fiqaaduu kan jedhamu bulchaa aanaa Kiiramuuti. Finfinnee taa'ee achoola isaa wajjin oola. Namatti bilbilu lafanni olee galu naannooma sana 4 kiiloo lafanni jiruun beeku. As Finfinnee Buraayyuu taa'eeti Kiiramuu bulcha beeku. Wallaalee miti beeku. Dhaqee hin beeku. Nama Dasaalee jedhamu tokko ajjeese. Lubbuudhaan barbaadama. Loon 68 guyyaa tokkotti ooyiruu tokko keessaa oofsisanii makiinaa bitatee galee ta'a. Waa'ee makiinaa bitachuu isaayyuu miti beeku. Qabeenya qe'ee abbaasaa keessatti namni akkamitti isa bitaa? Ani kan na ajaa'ibu. Eenyuuf hin dhaladhe? Ani eenyudha? Isaan taajaba. Namoota gurguddaa jira. Kunoo kan wareegama gurguddaa amma kana uummati kun kaffalu bulchaan godina Wallaggaa ba'aa gaafa cinqabu gaafa warra Amaaraa hin dhaamne jedhamu nama Amaaraa tokko duukaa dhaqan. Bakka bu'aa qaba Amaarri. Oromoon garuu bakka bu'aa hin qabu. Qe'ee sanatti dhalattee bakka bu'aa hin qabu. Amaarri garuu bakka bu'aa argateeti itti dhufe. Eeggasii booda immoo fannoo meeshaa gurguddaatiin hidhatte. Cafee Oromiyaa keessa jira immoo paarlaamaa biyyattii keessa jira bakka bu'aa yoo jettu. Sadarkaa itti gaafatamaa ministeeraa keessa jira. Nami sun jechuudha. Nama Amaaraa sun. Amma Wallagga Bahaa keessa bakka bu'ee jechuudha. Isumayyuu kan si ajaa'ibu lafa sanarratti dhalatanii haati isaanii haadha isaanii Oromoo taatee hutu jirtu nami Daawit Ijjiguu jedhamu tokko obboleessa isaa tika qaba. Tikadha obboleessi isaa inni haadhaanis abbaanis Oromoodha. Daawit Ijjiguu kun obboleessa isaa kanatti hirkatee abdachuudhaan beeke. Goojjamidhaan Daawit Ijjiguu nama jedhamu. Nama 14 fannoo nama dichoo irratti namoota ukkaamsanii fixaa turan. Nama 14 mana keessa bulchanii mana keessaa baasanii baasisteeshinii geessanii baasisteeshiniitti Finfinneetti ergan. Warra nama fixe jechuudha. Warra nama fixaa ture. Loojistikiin magaalaa keessa jira. Beetikiristaanii keessa jira. Warri kana godhu kun nama qaama mootummaa amma Oromoo ofiin jedhu kana. Amma namni kun nama biizinesaati. Yeroo meeshaa hoteela isaa keessatti hoteela qaba, mana farmaasii qaba, haarooti Kiiramuu Haaroo bakka jedhamu jira. Kiiramuu Majala Haaroo sana keessaa qaba. Abbaan isaa Goojjamiitti dhufee warra mana ijaaran kanadha. Durii yeroo duriitti maal jedhanii just anaaxii warra jedhaman. Dhufee lafa qoqofee jedhamtutti haadha isaaf kana fuudhee achumatu jiraataa jiranii booda gara Jigaatti deebi'anii galan Goojjamuma keessa jechuudha. Nama obboleessi isaa Tikki kun immoo sadarkaa guddaatti haadhaanis abbaanis Oromoodha garuu warri kun iyyuu beeki. Warri kun beeki utuma tika ta'es waan fedhetu ta'es waan kan keenya kan dhaga'amu ukkaamameera eessatti dubbachuu danda'an. Garatti dubbatan hin qaban akka hin dubbanne kaase. Gaafa dhufee Tikki gaafa isaan dhufanii ilmaan Oromoo kana irratti dhukaasan ansi ajaa'ibu gaafa jalqabaa eenyudha namichi ittaanaasaa kun amma dura damee tikaa itti gaafatamaa ta'ee dhufe. Warri gareen Amaaraa kun maal godhanii ijoollee Oromoo tika keessa jiranii irratti dhukaasa banan. Siigalee yeroo isaan ba'anii mana galaa jiran
Lammata afaan keessan dubbattoodhanii nama damee tikaa gara kibbaa itti gaafatamaa waliigala kibbaa maqaa isaa dhahuu barbaachisallee siidhaa. Nam sun Oromoo maqaa dhahaataa ijoollee Gujii maqaa dhahaataa garullee Gujii miti. Haa ta'u garuu sabaanii sabuma keenya kushii. Warra biraati Gujii keessatti dhalatee Gujii keessatti naannoo Nageellee Booranaa kana keessatti dhalatee guddatee nama kanatti karaa boodaa naannoo isaa Bishooftuutti bahee deemaa jiru irratti dhukaasan. Maal jennaan ati Oromoodhaa miti jedhaniin. Akkasuma namoota garaagaraa irratti sossodaachisuu eegalanii jechuudha. Akka isaan hin dubbanne dhorkamanii jiran. Namni kana gosa Abiyyi. Akka isaan waan baha lixa Oromiyaa kana naannawa amma warri dhuunfatu kanneen wantoota isaan dalagan kan akka hin dubbanneef jechuudha. Akkuma biyyaattiyyuu mooraalitii isaanii dha'uudha. Akkuma biyyaattuu walumaa galatti maqaama Oromoo akka isaan hin dhowne. Ayyee bakkuma kanatti yeroo dhiyoo ammootu humna addaa tokko naannawa sanii bobbaasanii akka waan mootummaan bobbaasee warra uummata keenya fixaa jiru finxaaliyyii kanarratti lola bananii jiranii illee wanni dubbatamullee turee jira. Isaan kana hoo eenyutu bobbaase? Maaliif bobbaasan?